Yeroo ammaa kanatti kabajaan namaa kan safaramuun qabeenya inni qabuun meeshaa adda addaa inni agarsiifatuunii fi amma baay'ina fooloowersii sooshaal miidiyaa irratti qabuun ta'ee jira. Kun immoo namoonni hin qabne akka tuffataman aadaa fi baratamaa dhufeera. Dambalii jireenyaa kana keessatti of kabachiisuun baay'ee ulfaataa akka ta'e ni beeka. Garuu kabajni dhugaa kan namni biraa siif kennu osoo hin ta'in humna keessoo keetti uumamuudha. Walitti dhufeenya hawaasummaa keessatti kan akka miira tuffii madaa hin fayyine sitti ta'u hin jiru. Tuffiin waan ati jettu diduu yookiin haasaa kee addaan kutuu qofaa miti. Garuu gatiin namummaa kee fi birmadummaa keetii yoo guutumatti fudhatamuu dhabuudha. Isin keessaa warra har'a viidiyoo kana ilaalaa jirtan iddoo hojii keessaniitti, hiriyoota keessan biratti yookiin maatii fi firoottan keessan keessatti akka namaatti ilaalamuu dhabuu madaa guddaa tokko waliin wal'aansoo seentee jirta ta'a. Viidiyoo kana keessatti qabxiilee gurguddoo 5 kan cal jedhanii amala kee jijjiiran osoo hin ta'in haala kamiiyyuu keessa yoo jiraattan namni kamuu kabaja keessan tuquu akka hin dandeenyetti mootummaa keessoo keessanii kan ittiin ijaarrattanidha. Viidiyoo kana laayik akkasumas yaada viidiyoo kana irraa argattan koomentii jalatti nuuf barreessaa. Nama hanga dhumaa daawwateef boonasii qabna. Haasaa har'aa kana kan eegalluun dhugaa hadhaa'aa tokko isinitti himuudhaan. Namoonni kan si tuffataniif yookiin si hin kabajneef sababa ati isaaniif gadi taateef osoo hin ta'in sababa xiinsammuun isaanii si gadi xiqqeessuudhaan olaantummaa si irratti qaban raggaasifachuu waan barbaadaniif. Namoonni hedduun yoo waan tuffataman itti fakkaate ri'aakshiiniin isaanii beekamaadha. Deebisanii arrabsuun yookiin lolaan kabajaa isaa deeffachuu barbaadu. Yookiin immoo yaadaan liqinfamaniiti namoota irraa kophaatti of baasu. Garuu gocha akkanaa kunniin namoota si tuffataniif akka isaan barbaadan ta'uu fi akka isaan olaantummaa si irratti qaban mirkaneessuufidha. Ati yoo aartu yookiin yoo boottu inni si tuffatu sun miira keessan irratti olaantummaa akka qabutti dhaga'ama. Kan irratti haasofnu namoonni yoo tuffii sitti agarsiisan isin akkamitti humna sana akka isin fayyadutti itti fayyadamtanii fi miira summaa'oo si keessatti uumame anniisaa milkaa'inaatti akkamitti akka jijjiirtan isinitti mul'isa. Viidiyoo kan ilaaltanii yoo xumurtan ilaalcha namoonni siif qaban jijjiiruu qofa osoo hin ta'in ilaalchi ati ofiif qabdu akka dabalu kan godhu qabxiilee gurguddoo ni argattu. Tuffii keessatti haala kamiin kabaja keessan akka ijaarrattan waliin ilaalla. Qabxiin inni jalqabaa callisuudha. Istiraateejiidhaaf. Haasawa keessan caalaa callisni keessan haa dubbatu. Yeroo baay'ee yoo namni tuffii sitti darbate sammuun kee yeroo sanatti akka deebii kennitu si ajaja. Ofirraa dhoorkuu, arrabsuu, wajjin falmii keessa seenuu eegaltu. Garuu hanguma aariidhaan iyyuu eegaltanii namoota isin tuffatan sanaaf kennaa guddaa wayii kennaafi akka jirtan yaadaa. Kun maaliif isinitti fakkaate? Aaruun keessan jechi isaanii akkasi irratti dhiibbaa uumuu danda'u mirkaneessitaaf. Sammuun waa beekuu dhabuu ni jibba. Kanaaf yoo jalaa callifte maaliif na jalaa callise? Ana irraa dhimma homaatu hin qabumoo? Jedheet ofuma isaati yaada keessa gala. Yoo jalaa calliftee fi ija isaa keessa ilaalte dhiphina hamaa keessa isa galchita. Maaliif callise? Na hin dhageenye moo na tuffateeti? Maal yaadaa jira? Gaaffiin jedhu sammuu nama si tuffatuu san keessatti uumama. Yeroo kanatti maddi humnaa ni jijjiirama. Olaantummaan nama si tuffatee sanii gadi bu'uun sodaa callisni kee uume san keessa seena. Callisni dhugaa sodaachuu yookiin moo'amuu miti. Garuu wanti ati jettu anaaf homaa miti jechuun kabaja ofii ibsachuudha. Yoo ati calliste summiin inni facaase sun iddoo irra qubatu dhabuun garuma isaatti deebi'a. Callisni keessan nageenyi koo isiniin hin murtaa'u kan jedhu addunyaaf dabarsa. Kanaaf namni tokko waan isin xiqqeessa jedhe yoo isinitti darbate kanneen asii gadii kana fayyadamaa. Jalqaba seekondii 4 yookiin 5f homaa hin dubbatinaa. Itti aansaatii ija isaa keessa xiyyeeffannoon ilaalaa. Kana jechuun miira aariitiin osoo hin taane miira tasgabbii qabuun. Sadaffaa irratti akka homtuu hin uumaminiitti gara keessan deebi'aa yookiin haasaa biraa jijjiiraa. Gochi kun haasaa 1000 ol kabaja keessan agarsiisa. Yaalaa. Qabxiin inni lammaffaa ri'aakshinii yookiin deebii keessan to'achuudha. Nageenyi keessan namoota biroo irratti akka hin kufne eegaa. Namni tokko yoo si tuffate
furtuu miira keetii tuquuf yaalaa jira jechuudha. Bu'aan nama si tuffatuu miira aarii yookiin fuula kee kan jijjiirame si irratti arguudha. Nama si tuffate tokkoof miira aarii keessa seentanii yoo deebii kennitaniif nama saniif aangoo miira kee to'achuu akka qabu eeyyama kennaafii jirtan. Kanaafuu har'a kan isin barachuu qabdan furtuu miira keessanii harkaa fudhachuu danda'uudha. Narri aktiif ta'uu qabda. Kana jechuun homtuu sitti hin dhagahamu jechuu osoo hin ta'in miirri isinitti dhagahamu gocha keessan irraa akka hin mul'anne of dhorkuu danda'uun dandeettii olaanaadha. Namoota isin tuffachuu yaalaniif miira homaatu ittiin agarsiisinaa. Yoo isin arrabsanis ta'e jettanii deebii hin kenninaafi. Fuula keessan irratti aarii fi gaddi tokkooyyuu akka argamu hin godhin. Namni uumama isaatti xiyyeeffannoo barbaada. Yoo xiyyeeffannoo san dhorkatte si tuffachuu ni dhaaba. Yoo namni tokko si tuffate yookiin si aarse daftee miira keessa seenta. Onneen kee saffisaan dhahachuu jalqaba. Deebiin ati haala kana keessatti kennitu hundi kan mo'amiinsaa ta'a. Isin garuu yeroo kanatti hafuura keessan to'adhaa. Hafuura dheeraa fi gadi fagoo ta'e baafadhaa. Sammuun keessan akka tasgabbaa'u taasisaa. Tasgabbaa'uun keessan jechoota 1000 caalaa sagalee qaba. Tasgabbooftanii tola kan biraa hojjettanii yoo gaafattan waraanni inni qabate qarri isaa garuma isaatti naanna'a. Isuma deebi'ee waraana. Namni inni biraa immoo tuffii isaa gara gaafiitti jalaa jijjiiruudha. Fakkeenyaaf namni tokko kun siif hin malu jedhee yoo si tuffate aaruu irra miira tasgabbaa'aa ta'een maal jechuu barbaadde? Mee bal'isii naaf himi jechuun gaafadhaa. Hanguma gaafii gaafattaniin kubbaa dirree isaa keessatti darbattu. Namni si tuffate tuffii isaa sababaan si hubachiisuu hin danda'u. Yoo siif ibsa jedhe duwwaa ta'uun isaa itti mul'ata. Osoo isin hin arrabsin innumtuu akka of mul'isu yookiin akka of arrabsu godhaa jirtu. Tooftaan kun isin dhiibbaa of irraa ittisuu irraa gara hoogganuutti isin ceesisa. Nama gaara irra dhaabbate tokko sareen gaara jalaa yoo itti dutte akkuma hin dhageenye isinis tuffii san irra caalchisaati yaadaa. Namni tokko na arrabse yookiin na tuffate jettanii deebii hin kenninaa. Yoo kana gootan sadarkaa isaatti gadi buutan jechuudha. Sadarkaan keessan isaa oli. Kanaaf har'a irraa waadaa seenaa. Jecha hin taane kamiifuu deebii kennuu dhiisaa. Yeroo qaalii fi miira keessan hin qisaasessinaa. Kabajaan keessan kan jiru deebii keessan keessa osoo hin ta'in deebii kennuu fi dhabuu keessan keessa akka ta'e hubadhaa. Qabxiin inni sadaffaa of guddisuu irratti xiyyeeffadhu. Haloo bahuun hunda irra gaarii ta'e milkaa'ina guddaa galmeessisuudha. Jechuun isaan sitti darbatan akka ibiddaatti si gubuu danda'a. Garuu isin yoo qaroo taatan abidda san nama milkaa'aa ta'uuf akka qoraaniitti itti fayyadamtu. Namoonni baay'een yoo aaran abdii kutatu yookiin taa'aniiti gaddu. Tuffiin namaa jecha hin dandeessu jedhu yoo ta'u isin immoo jecha kana dhageettanii ni danda'a. Hojjedhee itti agarsiisuu qaba kan jedhuun waadaa keessoo keessanii waliin kan ittiin galtanidha. Tuffiin eenyummaa keessan hin ibsu. Garuu humna milkaa'inaaf gara fuulduraatti si oofu siif kenna. Har'a boo'uudhaa baatii milkaa'ina kee isa boruutiif fiiguu eegali. Adeemsa kana keessatti seerri warqee tokko jira. Gonkumaa waan hojjetaa jirtan nama tokkotti hin himinaa. Dhoksaan hojii keessan itti fufaa. Beekumsaa fi dandeettii keessan guddisaa. Ikoonomiidhaan of cimsaa. Isin callisa keessatti yoo of ijaartan bu'aan keessan sagalee guddaadhaan dubbata. Namoonni har'a si tuffatan ol ka'iinsa kee yoo argan tuffiin isaanii rifaatuu fi kabaja guddatti jijjiirama. Namoonni si tuffatan akkamitti ta'e jedhanii akka afaan qabatan kan godhu baay'ina jechoota keetii osoo hin ta'in bu'aa qabatamaa hojii keessaniiti. Jabina qaamaa kee haala uffannaa keetii yoo jijjiirtu, haasofni kee yoo jijjiiramu, maallaqni kee yoo ol guddatu, namoonni si tuffatan keessa isaaniitti ni mo'amu. Gadi si xiqqeessanii si ilaaluu hin danda'an. Sababni isaas eenyummaa ati ijaarratte kana keessaa iddoo hin qaban waan ta'eef. Tuffattoonni kee yoo isaan yeroo isaanii waa'ee haasaa keetiitiin balleessan ati immoo hojiif, qo'annaaf of jijjiiruuf itti fayyadami. Namoonni har'a si tuffatan yeroo ati milkooftu haasaa kee dhageeffatuuf yookiin viidiyoo kee ilaaluuf hiriira akka qabatan godhi. Qabxiin inni afuraffaa daangaa kee kaa'adhu. Callisni daangaa keessan isiniif hin eegsisne sodaadha. Namoonni tokko tokko callisa keessan akka sodaatti yookiin akka dadhabaa taateetti hiikuu danda'u. Haguma isin callistaniin namoonni tuffii keessan yaadaa
daangaa keessan cabsanii gara eenyummaa keessaniitti seenan hedduutu jiru. Yeroo kanattidha daangaa kaa'achuu yookiin daangaa kee sararachuun kan barbaachisuuf. Daangaa kee kaa'achuu jechuun iyyuu yookiin nama arrabsuu miti. Garuu kana irra akka deemtu hin fedhu jedhu ergaa cimaa dabarsuufidha. Daangaa keessan hin kabajne yoo ta'e namoonni dhiituu ittuma fufu. Namoonni baay'een daangaa isaanii kabachiisuuf yoo yaalan waan isaan dogongoran tokko aariidhaan iyyuun daangaa isaanii kabachiisuuf yaaluudha. Yoo iyyitan sagalee keessan malee jechi keessan ulfaatina hin qabaatu. Daangaa dhugaa kan sararamuun miira tasgabbaa'aa fi sagalee ulfaataa ta'een. Namni tokko yoo si tuffate xiyyeeffannoon ija keessa ilaaluun kun naaf hin malu. Kana booda akka naan jettu hin barbaadu jechuun ifatti itti himaa. Asitti jecha maaloo yookiin dhiifama jedhu fayyadamuun hin barbaachisu. Kadhachaa yookiin waa gaafachaa jirtan osoo hin ta'in daayireekt ajaja kennaafii jirtan waan ta'eef. Yoo isin tasgabbii daangaa keessanii sararachuu dandeessan namni si tuffatu sun jabina keessoo kee jiru ni arga. Daangaan kee kan kabajamu jecha kee qofaanii miti. Yeroo tokko tokko gochi kee jecha keessan caalaa dubbachuu qaba. Namni tokko tuffisiif hin malle yoo sitti agarsiise iddoo taa'aa jirtanii deemaa yookiin nama san jireenya keessan keessaa baasuun daangaa guddaadha. Iddoo sana jiraachuun kee kabajaa akka ta'ee fi nama kabaja keessan hin beekneef immoo dhabamuun keessan hir'ina akka ta'e itti agarsiisuu qabdu. Hin kadhatinaa yookiin xiyyeeffannoo isaa argachuuf hin yaaliin. Yoo dhiiftee biraa deemte gatii keessan akka hubatu ni dirqisiistu. Yeroo hedduu kan tuffatamnuuf namoota nu tuffatan waliin walitti dhufeenya gadi fagoo ta'e waan qabnuuf yookiin faayidaa irraa argannuuf ta'uu mala. Garuu ka beekuu qabdan kabaja keessan wareegdanii faayidaa fi jaalalli isin argattan dhumni isaa salphina. Tuffatamuu irraa fagaatanii jiraachuutu caala. Yeroo kabaja keessaniif dhaabbattan jalqaba irratti namoota tokko tokko dhabuu ni dandeessu. Garuu namoonni isin argattan namoota isin kabajanii fi isin madaalan ta'u. Namni daangaa isin kaa'attanii daangaa sana cabsee isinitti seene jireenya keessan keessatti iddoo qabaachuu hin danda'u. Waan akkanaa kana yoo goote walitti dhufeenyi keenya addaan cite erga jettanii ni booda yoo deebi'ee itti deebi'e wanta haasoftan hojiitti hiikaa. Yoo kana hin godhin daangaa keessan akka taphaatti ilaalama. Qabxiin inni 5ffaa qoosaa fi tapha akka ittisaatti fayyadamaa. Tuffii gara qoosaatti jijjiiruun humna isaa dhabamsiisaa. Yeroo tokko tokko tuffii kan dhufu daayireekt nuun jedhanii osoo hin ta'in bifa qoosaatiin nama keessatti waa nuun jechuun namoonni sun akka nutti kolfan taasisuudha. Yoo aarre qoosaa hin beeku nu jechisiisa. Yoo jalaa hin cal'ifne waan jedhamne sun dhugaa akka ta'e isaanitti agarsiisa. Kanaaf isinis qoosaa sana garagalchaatii irratti qoosaa yookiin naaf hin galle mee maal naan jette jechuun isa qaanessaa. Qabxiin boonasii gatii keessan beekaa. Kabajaan keessan kan maddu keessan keessaati malee dubbii namoota biroo irraatii miti. Kun kan hojjetu isin ilaalcha keessoo keessanii ofiif qabdan yoo jijjiirtanidha. Namoonni kasi tuffataniif gatiin keessan hir'atee osoo hin ta'in eenyummaan isaanii waan miidheef. Diyaamandiin tokko dhoqqee keessatti waan kufeef qofa diyaamandii ta'uu isaa gadi dhiisuu hin danda'u. Dhoqqeen bareedina isaa dhoksuu ni danda'a. Garuu gatii isaa hir'isuu hin danda'u. Isinis akkasuma. Tuffiin namaa eenyummaa keessan akka ibsu hin eeyyaminaa. Kabajaa fi nageenyi kee yoo nama biroo harka ta'e isin hidhamaa isaaniiti. Har'a garuu cancala kana guyyaatti cabsitanidha. Leenci bosona keessa yoo deemu yoo waraabessi itti iyyanis dhaabatee waliin mormii hin seenu. Maaliif? Leenca ta'uu isaa mirkaneeffatuuf ragaa waraabessootaa isan barbaachisu waan ta'eef. Kanaaf isinis waa'ee eenyummaa keessanii, waa'ee dandeettii keessanii, waa'ee bareeduma keessanii ragaa namoota biroo irraa barbaaduu dhiisaa. Namni si kabajee dhiise illee gatiin kee akka hin jijjiiramne beeki. Kaayyoo guddaa uumamteef hin dagatin.